Dubai dhuftee akkatti deebite quban qaba. Ani bilbila kiyya kanin cufadhee nama afaan walitti bu'eetiin malee si'eessuuf miti. Maaliif sagalee kiyya sooshaal miidiyaa irratti ol baastee maaliif akkas gootee namni coobboo isii ergites immoo garaatti baattee akkasitti bilbila ishii cufattee kan isin jettes immoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Yaasuu biraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin bira gaatu. Har'aan tan immoo waan addaa takkaatu waan gartee tana dura gaafaan Dubaay deemu quba qabdan gaa waan hin deemeef jechuudha. Nama garsan jechuudha. Wanni gartee san hundi soba waan jiru egaan gartee Dubaay irraas deebi'e yeroo baay'ee na dawwalanii asirraas gartee maatiin isiidhaan na dawwalanii akkaan gartee viidiyoo isiniif waraabu godha jechuudha. Garuu ani gaafaan gartee Dubaay deemu akkana waan akkanaatiif hin gartee Dubaay deemaa jira. Jeen ture jechuuf jeen viidiyoo isiniif waraabee ture quba qabdanii. Ani hin jarjaru. Jarjarullee gaarii miti. Nama kamifachuudha. Waan gartee si harkan jirretti illee immoo waan kiyyaatee abdiirra kaachuunis kasaaradha. Waan kan ishee kan jirre waan si harkan jirre waan gartee fagoo jira. Kiyyaatee abdiirra kaachuu kasaaradha jechuudha. Maaliif if gatuu ta'a. Dirratti gartee if darbuudha ta'a. Ani saniif jecha gaafa mangartee jalqaba Dubaay deemuu intaloon sanii akkana gootee jee viidiyoo sun waraabee dhageessanii turtan jechuudha. Walumatti waggaa 3 ta'a kan wajjin haasa'aa turre jechuudha. Yaasuu jettee maraattee akka jettee ifiin maal godhattee hayyee lakkiif malee illee godhini mee tasgabbaa'ee jennaan haasawuma keessa jechuudha. Haasawuma keessa akkaan gartee jira mitiire tole jiru na goote jechuudha. San booda ishee hayyee ramadaana kana niin dhufattee maal jettee ani yeroo hundaa'u haasaa baay'een fedhu beektaa. Mee ramadaana tokko dabarree jira wal baraa jirra lamaffaa kana mee dabarsine mee kottuun jeen qabaman hayyee. Nin dhufa suntu dabarsite jechuudha. Amma isa kana murteesseen gaanii isa kana kophaa hin soomanuu jeetiin murteessee akkuma gartee viidiyoo sun waraabee kara Dubaay sun hin deemin dura hoonnaan jettee jechuudha jalqaba viidiyoo irratti agartan hayyee ani gartee hoonnaan jennaan dhufuudhaafis deemuudhaafis fedhii gaan qabu ture. Ammas deebitee ani nin dhufaa jee murteessinaan lakkii hin dhufin hogguu takka hoottu hogguu takka lakkii hin dhufin jettee jechuudha. Ani hin dhufaa maal jettee wal keessa ni jiraa miti wal keessa namni gartee waggaa wal keessa haasa'u eegalee xiqqisho gartee dubbiin ni beekamte jechuudha. Waggaa isii wal keessa haasa'u eegaltu hogguu takka hin dhufin hogguu takka hoottu waggaa isin jechuu eegaltu dhumarratti bakka hin dhufaan jechaan maaliif dhuftaa jettee jechuudha. Yoo gartee hordoftoonni kiyya gartee viidiyoo jalqaba irratti yoo kan dhageeffatan ta'e. Itti jedhan dhaqee jechuudha akkuma gartee beektan gaa hoggaan dhaquu akkasii bilbila kaa godhatu cufatte. Bilbilli hin dalagu kiyu. Ani silaasuun gartee nama gartee abdii guutuurra kaa'ate ta'e yookaan immoo nama gartee magaalaa hin beekne ta'e magaalaa dhugaadha Dubaay hin beeku awwal maraan deema nama gartee qilleensa addunyaa kana hin beekne silaasuun ta'e achumatti gartee yookaan kiu jeefaachu cufannaan ani fiifuu Dubaay fiifuuf biyya addaa naaf taate waan baay'een itti irraanfadha jechuudha. Waan baay'een baresi. Sammuun tiyyalleen firishna taate gaddisanii gara gartee khayritti naaf jijjiiramee gammachuu addaa firishiin ta'e fataan jechuudha. Ani Dubaayittuu hedduu waan baay'een argate. Waan baay'een nu qunnamee rabbi fidannaa gahu. Rabbi yeroo hundaa'u nama gartee dhugaadhaan deemu hin gatu. Kafana qabaachuu, kafana qullaa hin dhaabu. Kafana biraatii bareedaa fuudhee irratti uwwisa. Ni sattaraa jechuudha. Akkuma isin jee akkasii rabbi ni sattara. Amma ishii maal jetti walumaa galatti isin dheereessu viidiyoo laayik shar godhaa namoonni gartee Yaasuu birraa sabiskiraayib godhin sabiskiraayib godhaatii maayitaadha. Soomana as dhufaa jira. Inshallah soomana kana rabbi nu milkeessu yoo rabbi jee Yaasuu birraa yuutuubii isa guddaa kana 100 galchuu qabna jechuudha. Soomana keessa inshallah. Walii galame mee waan isin jette osoo gartee haasaa isinitti hin baay'isne waan isin jette isin dhageessaa jechuudha. Mee haasaa isin haasofte kanarraa waan gartee isin galu waan gartee anaafis galu qabu namoo beekadhu hiikaa garagaraatti akka adda addaatti hiikataa jechuudha. Saniif
Mee isinis yaada keessan osoo gartee walwalaan taane waan sirriinaaf barreessaadha. Anis hangama kiyyatti kadhan jira. Antana booda immoo ishiirraa gartee wayituun hafee jee wanni gartee irra haadhus hin jiru. Tana booda jechuudha. Akka kiyyattiin. Namoonni tokko tokko immoo akkamitti maallaqa gartee 250,000 akkamitti itti kannitaa? Atummaanuu fayyaan qabduu si nyaattee hayi nan gattan. Ani immoo 250,000 liqeesseef. Sababni isaa maali? Tana dura harmee isiidha. Dhukkubeeti gara Finfinnee dhuftee saniif jecha ammas haajaa wayitiif dhuftee yeroo lama gartee dhuftee jechuudha. Saniin gargaaree maddii dhaabbadhee yeroo sanii harmeen isiidha nama gartee harmeen biyya teenya tuni miskiina qulqulluudha. Baay'ee gartee nama addaati. Yeroo dhuftuu baadiyyaarraa waan gartee deemaa fi waan gartee ni jiraamti waan bareedduu sannaaf itti dhuftee dhugatti qalbiin raaste harmeen tuni maashaallah baay'ee gartee ammallee kabajaan qabaa fi gaafa isin dhuftu anis wajjin gartee waan baay'eedhaan gargaare saba sanirraa yeroo takka mana gartee isiin tun intaloon tun ijaarrattee jirti. Mana sanii nama wajjin waliin bu'anii yoo gartee maallaqa hangana hin kafallee manni kun gartee sirraa fudhamaa ni fudhatanii waan jamu itti dhiyaate ture. Mana kana immoo maallaqa guddaan ijaartee gara miiliyoona 2 waliin itti baaste waci wajjin jechuudha wacila wajjin. 250,000 irraa yaani 300 mukana. Irraa irratti immoo 250,000 maallaqa gartee hanga irratti kana jaanii mana gartee dila kan mana kana dhabuun gaarii hin ta'u tole. Yoo gartee yeroo dhiyootti deebisu taasifin laalaa jeetiin maallaquma gartee dalagaa jiru irraa fuudhee 250,000 amma almost ji'a 8 ni taana immoo 9 kana ati wagguma jii kanneef jechuudha. Hangama tanaan deebisne maallaquma sanuu hangama tanaan deebisne ani immoo kabajuma haadha isii jechaan bakka istii qoy jeetuma obsaa jira jechuudha. Obsaatuman jira. Ammaan tana immoo maallaqa sanas arra boruu anumaan jettiin an kanine 250,000 jechuun ani 250,000 kana guyyatti maallaqa waan baay'een ittiin dalaga. Finfinnee keessatti waan baay'een ittiin dalaga. Dhumaan obsa jechuudha. Isti mee haasallee anis dadhabin jira. Waa'ee sidhaa kana haasoon fedhu beektaa? Mee waan isin ammaan tana haasootu isin dhageessamee. Waa'ee intala tanaa. Assalaamu alaikum yaasuu nagaa keetii akkamii nagaadha miti ana biraa rabbiif haa galatu hunduu nagaati akkamii fayyaa keetii miti. Dubaay dhuftee akkatti deebite quban qabaa. Ani bilbila kiyya kanin cufadhee nama afaan walitti bu'eetiin malee si dhiyeessuuf miti. Maaliif sagalee kiyya sooshaal miidiyaa irratti ol baastee maaliif akkas gootee ani nama afaan walitti bu'eetiin bilbila kiyya cufadhe malee si dhiyeessuuf miti. Ani baay'ee si jaalladha akka baay'ee si jaalladhu immoo hin beektaa. Ati garuu abdii kutattee sooshaal miidiyaa irratti sagalee kiyya ol baafte miti maaliif akkas gootee. Innaan micoo boo'isii ergites immoo garaatti baattee akkasitti bilbila ishee cufattee kan jettes immoo sobaa. Ani waanan garaadha qabu hin jiru. Nama afaan walitti bu'een bilbila kiyya cufadhe malee ani garaatti baadhee miti hin sobdii. Kanaafiyyuu immoo wanta ati abdii kutattee akkasitti daftee sooshaal miidiyaa irratti baasteef maaliif gaaffii guddaa natti ta'e ani maaliif akkas goote. Deebi'ee immoo bilbila kiyya kanin cufadhe dhiifama siin jedha. Micayyoon immoo garaatti baatteeti si dhiyeessitee siin jettee boo'isii si ergitti immoo ofuma isheetii waa sirraa barbaadde yookaan immoo si jaalattee ta'uu danda'a malee ani waan akkanaa keessa seenee miti. Kanaafiyyuu waan akkasiitu raawwachuu baatte natti tola. Sooshaal miidiyaa irratti sagalee kiyya hin baasinii. Kanuma siin jedha. Min baasa. Birrii isa naa liqeessite immoo birrii isa 250,000 naa liqeessite immoo 100 naa eeggadhuuti 150 amma ramadaanii doongeessi galchaa. Innaa akkasii micoon immoo walumaan hojjanna turre bakka wanta hojjanna ture. Kanaafiyyuu yogguu aniifati haasofnuyyuu baay'ee natti inaafti baay'ee baqa na yeroo deeli yeroo hundayyuu sagalee kiyya dhageessu
akka isheen natti hinaaftu irrumatti ilaalaa jira. Garuu ani waan akkasii yaadde jedhee guyyaa tokkollee yaadeen beeku. Maaf isheen akka akkas gooten beeku. Baqa jechuun inaaffaa qabdi anumatti callima jettee inaafti. Meebi kaa inaaffadhuma sanatti akkas ishii godhe malee ani hojii akkasii hin hojjenne. Namicha immoo yaa'u namichirree idduma hojiiti garuu gaaffii jaalalaa mana dhiyeessuu barbaada garuu ani hin barbaadu. Ani waan hin barbaanneefiyyuu waan akkasii keessa hin seenne ammaafi. Kanaaf micooshiin kun immoo ishiin boo'isisii ergite immoo hiriyaadhuma kiyyaa. Kanaaf ishiin hin qanyeesti waan qanyeestuuf malee waa biraas miti seen jedha. Assalaamu alaikum yaasuu akkam nagaa keetii jirtaa? Turuun jireenya hunduu nagaa namira rabbi shaakalatu hunduu nagaa. Ati akkamiimaa naasi bilbila na jalaa kaasuu diddee maal taate bilbila kaasuu diddee bakka baay'ee natti mufattee akka jirtu nan beeka garuu tasgabbaayitii bilbila narraa kaasimee naa teessoo naaf bilbilee mari'annaa dhugaa maazariin baay'ee natti kaatee baay'ee naa lolaa jirti. Kanaafiyyuu ani fatee tasgabboofnee wanti jiru haasa'uu qabna. Kanaaf bilbila narraa kaasee natti mufatee natti naarenni balleesseeraa nuti balleesse. Kanaafuu hawaasi gaafachuu barbaada waan ta'eef bilbila narraa kaasee waliin haasofnaa. Bakka jechuun waan jiru hundayyuu hin mari'annaa. Jecha namaa immoo hin dhageenye. Jecha namni adda nama baasa malee namni walitti nama fidee walitti nama araarsu hin jiru. Hin beekta dubartiin immoo bisoo dubartiin baay'ee natti hinaafti. Kanaaf anaaf si gargar baasuuf malee waa biraaf miti. Kanaaf immoo tasgabbaayitee wanti jiru hundayyuu kennee haasofnee mari'annaa. Maazariin koo baay'ee natti ka'aa jirti. Baay'ee akkasi jaaladhummaa hin beektaa. Kanaaf immoo mee yegguu teessee naa bilbileetii mari'annaa wanti jiru ishee. Maran wanni maran hin jiru. Wannummaa mari'an hin jiru. Ani maallaqa muka rabbiin gartee ranaa baasu yeroo dabrallee 250 kana siifin kanatti ramadaana jettee kun ammaa ramadaana guyyaa muraasaa fi achumaan ammas jetti maallaqa muka rabbii gartee ranaa baasu malee ani wanni maranus hin jiru. Ani sagalee sidhaa kan ol baase kun normaala waan baay'ee gartee sala olin baasne olillee hin baasu waan jechuun waan gartee safuullee olillee hin baasu. Ani nama akkasiillee miti garuu kun sagalee normaala. Horakoon qabu ani amma isin gaamee yaada gartee amma isin haasofte kanarraa mee waan isin gale waan gartee irraa hubattan waan gartee irraa dhiiltanii gartee waan gartee hisaaba dhootanii keessaa fudhattan barreessamee dhugumatti barreessaa. Amma isin gartee waan itti haamee kun hundinuu sobaa jettee jechuudha. Intaloota narra kaayee asumatti deebitee eegurbaan na jaalataa jaalalaa dheessee jira haayi tabtaabbaa haaya inni dhiheesseef jechuun maal fakkaatame wanni kun isinmee akka isinitti mee maal irraa hubatame haayi xayyib bilbila namoonni walolatti eenyuun akkamiin nama lolti gaahee yoo nama walolte ani yoo xiqqaatte torbee tokkoon gartee Dubaay ture. Silaa bilbila namaatiin naan dawwaltu ishee akkam viidiyoo achi ture achi taa'ee viidiyoo godhiise agartee jirti. Achi jiraadhe kan gadhiise agartee jirti. Hangaan agartee achi jiru hundaa'u callistee egaan karaa biyyaa as deebi'ee ammaan tana hoggaa yaada kana kaastu maal jechuudha. Maal jechuudha. Ammaan tana immoo asii gartee haati siidhaa, ani haadha siidhaa, harmee siidhaa akkuma harmeetiitti ilaala. Nin dubbisa. An gartee asii waan takka gartee dubbiseetti waan jennaan amma achirraa harmeen kaatee dheekamtee maal jettee fakkeessuudhaaf yaalii gootee jechuudha. Kuni never isii dabra jira jechuudha. Isii dabra jira. Isii dabra jira. Michiyyoo ammaan tana immoo ani gartee shamarran gartee natti hinaafuu. Maal jechuudha gaa. Amma michiyyoo irrattis michiyyoo irra bari dubbii kaa'uudhaaf deemti bari. Miciyyoon gartee ammaan tana isiidhaa wajjin dalaydu hiriyaan suni saahiba gartee mucaa Mubaarak obboleettii Mubaarak saniiti. Haya
isii sanii anammallee gartee qabatamaan Mubaarakeen obboleessa mucayyoo sana mucayyoo dhatanillee aboogaa hunomee intaloon tun akkanatti himee wanni kuni mee obboleettiin teemee qabatamaan numa gaafadhuun jaamme gaafadhuuti mee bannaati cubbuullee wanni kun gartee cubbuullee waan ta'u natti hin fakkaatu gaafadhuu ijee nin gaafachiisan akka gaafin godhu ani mataan kiyya ifiifuu nin gaafadha mucayyoo kun ogaa intaloon akkanatti ani ulfooyinee natti naaftee sagalee isaa kun dhageesseera jetti wanni kun dhuguma akkamii ijee nin gaafadha mallee irra deebiin egaa nin gaafadha isin biraan ga'uun kiyyaafan qabu ana mallee hanga tokko waan hin gartee irraa hubadhee jira namni tokko billoo lamaan hin taphatu ablee lamaan gartee ablee lamaan namni hin taphatu fakkeessuun gaarii miti dhugaadha mucaa na jaalata jaaladhee iseef isillee achumatti yoo ta'e ulfa xiqqaallee ta'u ulfeessuu danda'e hay salaaf ulfin ulfuma xiqqaa guddaan qabu waan godhe jira woomaa jira parsantii dhibbarraa 60 ta'u 70 ta'u yookaan 50 ta'u yookaan 20 30 waan taane woomaa jiraachuu waan godhe jira namni ammoo ilma dhiiraa tokko yeroo makamochuu ilma dhiiraa tokko intala shamaraa takkarraa yoo gartee fuula hin arkanne akka fedhallee ta'u itti fiigee wanni hin jiru harkatti hin galfatu yoo immoo intalli shamara takkaan dhiira tokkoof ilma dhiira tokkoof yoo karaa bante yoo fuula hannateef khalas masalaama akka fedhe godhaachuu yoo karaa cufattee yoo fuula hannuuf baattee neevar yoo isin gartee asitti bantee teessee ittiin dhiyaatu irraa fagaata wanni hin joochuu hin daffaroo jechuudha walmagalatti. Ifii gartee waa wajjin jettee maal jettee utaaltee boodammoo maalii waan hin taane jechuudha. Ani waan isin laasuun fedhu garuu asirraan gartee wanni naaf gale fakkeessuun gartee hin barbaachisu. Fakkeessuun gaarii miti. Carraan gartee isii dabre jira. Carraan isii dabre jira. Intana booda deebiteen harkatti jedhee inuma gartee hijaatu. Neevar. Saniif ani nama gartee ifin fiigee danfa fiitiin gartee fiigee bulu nama gartee qaama kana alhamdulillahi qaama kana akkanatti danfee jaaroo malee nama gartee hatee yookaan bololee yookaan fakkeessee qaama kana jaaroo miti uffata kana uffatu miti alhamdulillahi soomannis gahaa jira saniif guyyaa muraasa hafee alhamdulillah nama gartee ifin fiigee bulu jechuudha. Haqa kayyee gartee rabbi irraa naa baasu inshallah raan fudha jettee abdiin qaba yoo gartee lakkeettes rakkoon qabu ani gartee rabbi irraa naa baasa ammallee gartee maazariin sidhaan af kanatti jee abdiin qabanii sarakkoon hin jiru inshallah isin biraan hin gahaa 150 amma isin nin galchaa beektu kuni gaafa nagalee isinitti hima dhibba hafummoo hayyee gaafuma ammas ishiidhaaf miggataana kannitu rakkoon qabu garuu nama gartee biyya takkarraa biyya takkatti yaamanii akkana godhuun kuni dongora guddaadha sirri miti hangamta gartee wacii baay'ee baasitiin hojiin asii qabu dhiisee maallaqa baay'ee gannaqee fiizaan Dubaay agartee ammaan tana hin jirre kana dirqiin gartee waan baay'eedhaan fiizaa gartee torbaanitiin akkasitti deemee jechuudha. Maallaqa wacii baay'ee gannaqee ani narraa hafeeti miti. Bakki inni jiraatu Finfinneedha. Guyyatti gartee biyya Finfinnee kanatti bakki dhaabbatu maallaqa, bakki fincaantu maallaqa, wanni kanatu maallaqa, wanni hundi maallaqa. Maallaqa baasu malee wanni siif wanni ta'u hin jiru. Kana hunda osoo beektu ani maallaqa gannaqee aboomee waan tana gartee qabatamaan harkuun qaba amanuun qaba jee ishee akkas Dubaay deemee jechuudha. Akkas na goote. Haa ta'u fi rakkoon qabu. Ani Dubaay deemee hin gaddine nin gammade malee garuu silaa osoo gartee ishiidhaan wal agarree baay'ee natti tola ture
خيرuma fudhatee rabbiin irraan bisee baay'ee deeme waan baay'ee harkee natti tola jira alhamdulillah gammachuun gartee firish ta'e galee jira ammas tooftaa biraa gartee baafattee deebuu feeti hin ta'u wanni kana hin jiru si bira jira carraan hin jiru hin ta'u saniif dhaablee lamaan taphachuun gaarii miti ilma dhiiraa yookaan intala shamara takkatti sobuun kijibuun neevar nama gama lachuurraa hin eegamu jechuudha. Dhugaa jirti yoo ilmoo qabaatte ilmoon qaba. Yoo jaarsa qabaatte jaarsaan qaba. Yoo firendii qabaatte firendiin qaba. Yoo heerumtee baate heerumeetiin bee dhuguma dubbachuu duruma jalqaba. Osoo ilmoo shan qabdu yookaan immoo osoo maal qabdu lakki ani takkaan tuqamee narra qilleensummaan tokko narra hin baane jechuun numa hin taane. Booda gartee waan mul'ataan ta'u. Ani nama gartee sumuunii namatti amanu miti. Ani biyya namaa neevar ani Ameerikaa yoo ta'e nama gartee Ameerikaadhaaf bitamu miti. Yookaan immoo biyyuma tamuuf nama bitamu miti. Maallaqaa bitamu miti. Nama iftee bulu firii ta'ee jiraachuu fedhu. Biyya ifitti nama gartee fataa zanaa jiraachuu fedhu. Biyya nama dhaqullee gartee ziyaaraa fataa zanaa jee deebi'e malee baqattummaan nama gartee bitamee waan xiqqoo wayitiif jechuudha. Waan xiqqoo wayitiif nama gartee sobamu miti. Yoo jaalatti jiraatte jaalatti jiraannan rakkoon qabu. Saniif hundaafuu haa ta'u haa teessu garaa jee haa nyaattu coraa. Coraa la nyaattu tantee immoo coraa la nyaattu bar achumaan baddi rakkoon qabu. Ani kana booda waan inni hojjaa sunis hin jirtu garuu harmeen ta'e harmeetiyyaa waan isin feetuun hin gargaara yeroo isin feetutti waan isin barbaadinu hin godhaaf. Ati immoo anaaf ati immoo kalas masalaam baay'ee baay'ee hin jiru inni gartee ati immoo fakkeessitu hin jiru jechuudha. Intala immoo hiriyaa kan ta'eeti irra deebi'ee gaafadhee qabatamaan intaloon sana immoo nama kayyibullee natti fakkaatu nama gartee naamusa qabeessana fakkaatti nama naamusa qabeessana fakkaatti waan cubbuu guddaa kana gartee sirra keessi jee ani inuma yaadu. Iyyoon sana jechuudha. Nama gartee hoggaan gartee haasawsiitii fi waan tokko tokko hoggaan hubadhu nama gartee naamusa naaf fakkaatti. Saniif cubbuu kana sirraan keessu.